وانا كاسي سموت يا كيس بولي نكيس اللي اول قاعدين كنتاني بكنتاني نقبتي بر كانشي هباسال كانشي قام فكري هجمرال عشان ايش لما ورابونو ورابو داف هالا مجيفتا فكري سولينين ايقلا والله بري روسانو يأكما تساتت اني سبر نمدام بهو متي بركما تساتت نومتنو جدو سيني ملي لبياتنو بيت تكتي سجالة قاتا ونيتنا لا بيم قده سجادة كاسي سيارقو بربادة قامي تكتما فيديو نابل والله تكتما فيديو نابل ati bar anaaf ati mo jireenya kiyya keessatti barate murteessituudha akkan kanatti isin janaajan akkuma anuu jechuun beeka waan maammadoon jedhanii onnoo isin godhan anuu jechuun beeka wallahi baay'ee nu feessisa yeroo kana kuno yarri dhugama dubbattii bar jiini kun baanaanin jiini taanu ji'a xoorinnatiin jammaruu jechuu ji'a xoorinnatiin jammaru inni amaarinya maanabbab alchilib lamin amaarinya tixaafalle inni amaara maslaan inde inni ahuni qoonqa የኦሮሞ የቃቄ ነው ለምን tixaafalle amaarinya ምንድነው ይሄ ሰውዬ miira keessa olgalchuun dhiyaatee jira miira keessa galina faaxon miira keessa hin galina maafi galu baxxaaniyaa jala hin bahina wallahi lubbuun qorrataa bar yeroon ku yeroo qorraatii bar ammaan tana baadee uffata ayyuu miicuu dadhabee jira carqiyyoo harkinarraa wadoode carqii maal baafadhaa miti jettee atillee ati kijibaallee maalat no akmanni lubbi shaamaalii shaadee si kijibu saatillee kijibuu danda'uudha qabda baafachuun natti mijaa'u carqii wallahi qorrata boruma jettee osoo boru iftaan jettu iftaanit dabarsitee borborit dabarsitee sumaanji'ootatti ol kennitee keessa tartaa jechuudha bamala bazade namtichaallee akka hin dhabnetti ufillee akka of hin dhabnetti lachuuyyuu jechuudha meezaan ol bira keettee itti fayyadamuu qabdaa jechuudha tokkoffaa gaafuma dhiirti dhufuu waa'ee kaameraa kanan tabsiisin maafi tabsiisu sireesino kostorno baqa leela nagar tacaawati baay'izawee isinumatu waa wayii barsiisa malee bar jarra kana lafa kaatee wasan hin barattu waalitti simatu waan hin taane keecha naqa waan faranjii baananii nutti gadi fiddanii duraan korraajii fi onnoo jala ta'anii booroo keessa ta'anii namicha badheeqaa uluuxanii ilaalan namicha nama kadhatuu dhufe fa'a mana kunoo mana baadiyaa qaawwa baasanii jechuudha bakka amma golaa keessaa alafa jechuudha gisee namni ajoofa jala taa'ee jaarsummaa qaba ila gurbaasan ila akka ila isa homaan jedhu akkasitti ilaalan dura yaa rabbi abeet zamanni sun amma duuban deebu maaltu maaliidha duraan nama babbareedaa fa'atti fidanii booda ka ija qalaamaa fafuudhaa jechuu osoo siin hin argin yeroo kadhatan gurbaa looshalaashii kanatti fidan gaafa idaayyaa ammoo gurbaa ajji takka qalaa akkasi wal horataa turan duraan abeet nutti hin gorsina daraanu gubaa akkonii gaafa viidiyoo shamarran takkaa gabbahe sheer kompliinkii godha warra jedhu isinii maa isinitti hin gorsin kun gorsaa miti baay'izawee isiniifillee bareedaadha gaafa wantoonni gad dhufe namni ergime keessaan ergime hanti akkam jira eebanne maa indi qattuu sile maal fakkaatti eebanne maaliyyoo maalii godha isinii namni nurratti duudaa sheer kompliinkii godhaadhe feesbuuk of tiktookii waliin gahu lafa jala yoo oftan akka jennee olii dhaamsa dabarsine min chiggire yelle isinin qocca'u akkuma yeroo keessanii san jechuun ullee akkuma yeroo keessaniiti gaafa asirran waa wayii argitan
share kompilinkiidhaan warri wal qarqaaruu isinii jechuudha. Yeroo sanii bannaati mucayyoon tuni obboleettii teennaa haadha teennaa dhiisi waan akkanaa koomentii jedhu hin argitu achi jalatti. Hiwwaamte akkana akka isin jettan ashaangulliitii isin ergitanuu achi jalatti kolfa bichaa. Yeroo san maaliif nurra dhaabatinaas boona baale na dhageeffataa dhugaa rabbi miira amma takko ittu guyyama tokko yaada silaafuu boonaan baay'eedha rakkoon qabu amma takka hamsaa jammarte rabbi nu baasu malee koi battaanii jalatti illee waan hin taane maaliif honneettan shamarran teennaa ara maqaa keechan eeggadhaa ara miira keechan toohadhaa kun obboleeyyan kenna akka diina taate akkasitti hubadhaa. Gaafa gawwaa dhufa share kompilinkiif nutti kolfuun tokkoffaan jarri isaa nu kolfan akka malee nu kolfan ashaangulliitii akkana jettu fa'a taanta afaan qabattu fa'a nutti ergattu taanta akkana hidhii micciirtu fa'a achirra dhufanii koomentii xaaban hin argine sillee tokko eegalee bar argee kaleessa galgala giddiin harkaan addaan nu guuran harkaan dubbiin amma jaarsummaa harka jirti dubbi seeratti dhiyeessoodha. Miidiyaa kanarra yeroo jalqabaatiif suuraa namaatiin namni cooruun akka gara seeraatti dhiyaatu haadha shuree irraa aliif jechuudha. Ani makkiidhaa miti haadha faaxeetii miti. Ashan suuraa jalaa namni yoo akka fedhellee godhe namni hin dubbatu. Kiyya kana irratti sine siraata akka uummanni baratu ani wantummaan gad dhufeef tokkoffaa waan akkasiiti. Ani itti waamii. Dhugaa rabbi maal osoo isin as keessa jirtanuyyuu gurbaan dhufee na duubaan dhaabataa mire osoo isin akkana jirtan kun takkaa na bira dhaabatiin wanti gadhee marti na bira dhuftee dhaabatti harkanarra maratee eebagee nan gubadhe harkanatti maratee asiin harka kana godhee a'uuzu billah jaarsuma homaa naangoon dhuufuuni na galaafate jette jaarti osoo wantummaa wayiillee na bira dhaabatee maal qaba abbiyyoo ishee kana osee Abbiyyoo ishee kana oseen wanti fokkattuun takka na duubaan dhaabatte boona. Miira keessa maalii osoo argite atuyyuu miira keessa seente si akkaataan itti argite sun miira keessa sin galchuu barate achi siiqanii nama bira maddii namaa kahanii gamas kahanii haasa'uun nagaa bareedduudha maaliif fuulli kiyya fuula miidiyaa ta'e dhoorguu hin danda'u. Daruu kama lafaa kaanii fuul qatti nama dudda duuba dhaabbata harka kana lapheerra na kaayame lapheen kan kee shamara argin hin jedhu afaan kiyyaan qabadhe laphee kanatti uf na hirkise namni sun anuma reebata jaran namni sun anaaree yoo arte maaliif achiin dhooftee lafa jalan dabarsirree bilbila jedhee sodaa maal duraa waan akkasiitiin na quba qabda adaa osoo wanti gadheellee na nyaatti akka ijoollee